زين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين وبعد إخواني الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبليان كينيا قالب قاري خنتورا خنا يرو هندا ونور دوفتن هندومان كيسانو خنباديا كابا كبا خيسا فلقوتو الدنيا رخار كمتن بقى جراتن بقى جراني بقى ربين سبحانه وتعالى umri teensan dheereyse guyyaa irraa guyyaa kabajamaaf jaalatamaa rabbiin subhaana wa ta'ala abbaa keenya Adam keessatti uume guyyaa rabbiin abbaa keenya Adam itti jannata irraa baase guyyaa keessatti qiyamaalleen ta'uudhaaf teessu guyyaa isa keessatti saan takkaa tan namni rabbii fi kadhatee waan kadhate itti rabbi irraa hin dhabne keessatti argamtu baga rabbiin guyyaa jummaadhaatiin isin gahe guyyaa kana warra irraa milkaa'uu rabbiin hunda keenyaaf nu haa taasisu akka nabiin keenya jaanitti nabi araami rabbi irratti haa jiraatu guyyaan kun ciida torbaanii ta'uu isaati wajjin caalaa guyyaadhaati guyyaa kana keessatti salawaata akkaan baay'isaa jenna nabi araami irratti haa jiraatu ergamaan keenya salawaata akkaan irra buusaa guyyaa kana keessatti jenna kanaaf warra guyyaa kana keessatti akkaan salawaata nabii keenya irra buusu warra suuraa kaaffaa akkuma nabiin keenya jaan qara'u warra akkasumatti gama boodaa guyyaa kanarraa yeroon gabrichi rabbii isaa kadhatee keessatti itti waan kadhatee rabbi irraa harkatu san akka ulamaa'in islaamaa jaanitti salaata asrii booda guyyaa kana gama dhumaatti yeroo sanitti warra rabbii fi kadhatee waan kadhatee rabbi irraa harkatu hunda keenyaaf rabbi nu haa taasisu isiniin jenna dhiyeenya kana gaa hedduu sooshaal miidiyaa irraa dhabamnee turre haalli biyya teenya ni beekama akka ifiin fedhan firraa waan harkatan akkuma jaan biyya teenya keessaa waan ifiin fedhan harkachuun hedduu ni jabaatti Nitorkis warra qabuutu harkaa qaba akkuma fedhan godhan gizee fedhanni qochiisan gizee fedhan gadhiisan gizee fedhanni hojjeta gizee fedhe biizii jaa akkuma fedhe godhata kanuma kanaatu isin irraa nu dhabamsiise osoo garaan keenya yaada keessaniin guutamee boyuu carraan yookaan karaan addaan nu fageessee akka nama hin jirre nu godhe osoo jirru jechuudha. Kanaaf hundaafuu rabbii wajjin waa dhiisu umrii teessan hunda keessan rabbi isin haa dheeressu milkii addunyaa taakhiraa rabbi walitti isiniif haa qabu. waan rabbiin keenya umriin ulaatee addunyaarra qilleensa addunyaa gubbaa jirruun inshaallahu ta'ala bakka takka addaan hin deeynu yeroo hundaa'u ni jirra nu jajjabaadhaa nu jiraadhaa isiniin jenna hanganuma salaamtaa isiniin jenna inni ol baane guyyaan kunis gaa guyyaa milkii nuuf haa ta'u aduwwii teenya rabbiin dhabama haa taasisu haga keenya wajjin akkuma moolin nu aansi rabbi waliin nu aansu ol ta'insa diin keenyaas kana caalatti rabbi nu agarsiisu khawaarijaa fi shi'aa fi raafidaa firqaalee gosa gosa aabaashii fi rabbaash hunda isaaniitu rabbiin nurraa dhabama haa taasisu biyya teenya tana keessa waa hedduutu jira wanni nama gammachiistus akkuma jirtu wanti nama gaddisiiftus hedduu jira kara diin keenyaa kana waggaa laaltu waa hedduutu nama gaddisiiftu jira hundaafuu rabbiin subhaanahu wa ta'ala waan diin keenyaan tolle waan dunyaa teenyaaf hin tolle hundaafuu dhawuun irraa haa godhu jenna obboleeyyan keenya gaa jajjabaadhaa nu jiraadhaa rabbi isin wajjaa jiraatu salaamtuma isiniin jenna inni ol baane yoo rabbiin keenya fedhe yeroo biraa bal'inaan deebinee nitorkiin nu tolee haaluma amma jiru kanaan nuuf tura taanaan waa hedduu wal barsiifannu ta'a akkuma dures waa wal barsiisuudhaaf karoora qabnu waa walirraa barachuu akkuma dures karoora qabnu ammas waa walirraa barachuuf wal barsiisuu inshaallahu ta'ala itti fufna waan rabbiin carraa nu laatee duyda dachii gubbaa jirruun وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين كما ربين جو بلغوا أني ولو آية كما نبين حديث مسلم كيس جان ربي نسيادة سو مسلماني فيدي جا خنبيخو يادا النورة تاتي ودقتي خنبين برنودة تاتي akkasumatti hadiisa tokkollee ta'uun irraa geessaa uummatatti nabiin keenya kuma jaan inshaallahu ta'ala xiqqaatti hadiisa tokkollee maaliif hin taane walii geessuudhaaf yeroo hundaafuu qophiidha jechuunuti waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakaatu kanaaf sunnaalee guyyaa kanaa keessaa qaama yeroodhaan dhiqachuu ganamaan kara masjidaa deemuu akkasumatti dhiira yoo taate hatira facaafachuu jiidharraa waan qaban dibachuu salawaata nabii keenya irra baay'isuu fi suuraa kaaffaa qara'u kun sunnaalee guyyaa kanaarraahi muraasa yookaan gabaabsinee yoo hojjillaa dhutaate waan kana goonee gizeedhaan kana masjidaatti illee haasassoonu jechuun dhaamsa keenya jajjabaadhaa nu jiraadhaa gaabboleeyyan keenya hedduu isin jaalanna qaamaan isin irraa fagaannus qalbiin teenya isin bira jirti fageenyi ka qaamaa osoo hin taane yookaan ka lafaa osoo hin taane ka qalbiin adda nama fagaattuutu fageenya jaama qalbii wal bira jiraattee qaamaan namni waddaan fagaate akkuma nama wal bira jiruuti fageenya hin jaamu kun jechuudha kanaaf qaamaayyoo isin irraa fagaanne nuti qalbii teenyaatu isin bira jira akkuma waan isin hojii oollee bulluu akkuma waan isin hojii baanee galluuti kanaaf jajjabaadhaa nu jiraadhaa hedduu rabbeecha isin jaalanna saahiboonni kiyyalleen kan na cinatti argaman obboleessa kiyya tuuji abdul jabbaar haajii jaama ni beeytan karraa olii kagamalaalu jirus sheekh aadam abdallaa janiini إسان اللي ربي نمرنا فادي رئيسو جرى خن الدون جالدا إسان اللي ندون جالتني
isin illee naa jaaladhaa jechuu barbaade isin jaalatan garuu isin jaalanna janii ibsachuun beekne malee hundi keessanuu gaa jajjabaadhaa naa jiraadhaa wabillaahi tawfiiq wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh sabboontuun banne inshaallah ni jirra carraatuun nu fageesse malee garaan keenyan fagaanne ni jirra abshir inshaallah